Ashamaa akkam jirtu kun Gadaa Solutionidha. Viidiyoo har'aatiin kanan isiniif qabadhee dhufe Facebookii fi Messenger irratti namoonni biroon akkasiin online irra jirtan akka isaan hin beekne akkamittiin akka gochuu dandeessan kanan isinitti agarsiisu ta'a. Chaanaalii kana gaa subscribe hin goone taanaan subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma gara Facebookii keessan deemtu. Sana booddee mallattoo sarara sadii gubbaa jirtutti buutu. Sana booddee setting and privacy seedu jala setting seedutti buutu. Sana booda privacy lafeedutti deemtaniitu active status seedu kanatti buutu. Sana booddee when you are active seedu kana dhuftaniitu off gootu jechuudha. Sana booddee turn off seedu kanatti buutu. Kana jechuun egaa yeroo isin Facebookiidhaan online irra jirtanitti namoonni biroo akkasiin online irra jirtan beekuu hin danda'an jechuudha. Kan biraan immoo Messenger irrattis akkamittiin akka gochuu dandeessan kanan isinitti agarsiisu ta'a. Gara Messengerii keessan deemtu. Sana booddee dhuftanii bakka profile picturein keessan jirutti cuqaastu. Sana booddee amma gajjallaatti gadi buutaniitu active status seedu kana dhuftaniitu itti cuqaastu. Sana booddee show when you are active seedu kana dhuftaniitu off gootu jechuudha. Sana booddee turn off seedu kanatti buutu. Messenger irrattis akkasiin online irra jirtan namoonni beekuu hin danda'an jechuudha. Qophiin har'aaf isiniif qabadhee dhufe egaa kana fakkaata ture. Qophiin har'aa isinitti toleera taanaan chaanaalii koo subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma qophii biraa wal agarruutti nagaatti tura.